Nafkocha egaa maalinni akkuma Oromoon maaksan namni waan qabu darbatee doodhan jedhamu jedha. Nutis immoo wanni dubbachuuf nakaas tokko maalinni anaaf wadaaja akkanaa arguun anaafillee isa jalqabaati. Badhuma taa'een kophaa taa'es nan hammoommachaa ture. Hundi keessanuu immoo hundumti keenya jaarsillee guddaanillee xiqqaanis badheetti hammuma tokko hammoommachaa ture. Hammoommessan maalinni isuma kanaa jechuudha. Inni kun immoo miidiyaadhaan, raadiyoodhaan, televezyiinii adda addaatiin otoo hin lallabamne xiqqaa fi guddaan dubartoonni warri dhiirallee asitti wal ga'uun kun waan guddaa dhugaa maal jedhee akka ibsu na dhiba. Maaliif haati fi abbaan ilma eebbisanii yoo waan jedhanii wallaalan waan jecha ittiin eebbisan yoo jalaa bade yookaan jecha filachuu dadhaba maal jedhan garaan haa eebbisuu jedhan. Kanaaf anis waan natti dhaga'amu ibsuu hin danda'u gammachuu jechuudha. Profeesara qabnaa, dooktoras qabnaa, maanguddoo qabnaa akka kitaaba wahiitti rifaransitti nu tajaajilu qabnaa ka jedhan asirraa Dooktor Geetahuun Kabroollee ni jiran. Dursee maaliif yaada kana keessa seenee maaliif yaadni waan naan deemu. Egaa maqaan koo Fiqaaduu Kabbadaa Jifaariin jedhama. Kanan dhaladhe godina Arsii hojiidhaan kan hojjechaa jiru barsiisummaadha. Aanaa Booset asumatti magaalaa Doon irratti jechuudha. Egaa maaltu jira irra caalaa barnoonni kenname baay'ee namatti tola. Amma asirraa kan barannu amma akka Dooktor Geetahuun jennee abbaan keenya kanoo abbaa gadaa jedhamanii obboleewwan keenya hangafni baay'een as jiru. Barataa isaanii ta'u darajeenis anis barataa isaanii ilma isaanii ta'u akaakayyoon as keessa jira, abbaan as keessa jira. Dooktorri hayyuun Oromoo beekan taa'ee obboleessa isaa hangafa quxisuurraa barataa isaarraa taa'ee dhaggeeffachuun waan baay'ee nama barsiisu. Maal jedhan bakkee amantaa biraa irratti yommuu lallaban Yesuusii nama barsiisee miila dhiqee maal jedhanii waan akkasii haasa'u. Nu as deebinee yoo laalle kana wal barsiifnaa. Maal jedhan seera 30 uumaa ambaa ka jedhan keessatti maaltu jira? 10 obsuu, 10 dhoksuu, 10 gorsuu ka jedhamu irratti obsuu ka jedhu keessatti waan tokko jechuun barbaada. Maal jedhan? Dhirsaa fi niititu bakka soddaa warri niitii sanii fagoodha. Gaaf kan biyya biraa warra keenya yommuu gaafannu miilaan miidhamne irraa farda haa bitannuu jedhanii mari'atan dhirsaaf niitiin. Farda bitanna. Maaliif yoo deemnu dadhabne waan ta'eef farda tokko farda dhaluu dandeechu bitanna. Maaliif farda takka yoo ta'e kormaa yoo ta'e nama tokko yaabbata waan ta'eef nu lamaanuu bitannee deemuu ni qabnaa jedhanii walii galan. Gaafa kaan farda rimaa yoo taate gaafa rimaa taate immoo rimaa binna. Eenyutu yaabbataa nu lamaan keessaa jedhee dhirsi yommuu itti dubbatu wal huddeellannaa rakkoon qabu nu lamaanuu yaabbannee wajjin deemnaa jedhanii walii galan. Farda rimaa akkamitti yaabbattaa? Rimaa yoo yaabbanne gaariin ta'u ilmoon dhalassuun immoo nagaan ta'u. Gaaf kan akkam naa murumte farda rimaa yaammachuu akkanatti wallatti jedhee wal fuudhee uleedhaan kaayetti godhe. Hirri futee dukkanni dukkanaa iyyachaan ollaan hin ba'ee hin badde mana isheeti. Gaaf kan ka akka aadaa Oromootti kan wal araarsu ammallee hin jiru dhiifama naa godha maanguddoon namni yoo wal lole amma ka araarsu osoo hin taane chuu walitti jedha. Ka duratti kaaraqee malakkaallee ka'eera abboo akkamis jalaa jiska goru rukute gadi bahi qincimii jalatti eeggadhu waliin jedha malee wal gorsu hin jiru. Durka araarsu hoo deemani lamaanuu hin ta'an maa irratti wal loltanii jennaani warra keenya hoo deemnu farda yaabbannee deemna. Farda akkamii yaabbattu? Farda rimaa yaabbadha jettee naan moromne. Fardi eessare ganaa bituu hennaa. Farda fuulduratti bituu hedaniif irratti wal lolanii. Maaliifi haati jedhan waa tufanii mammaakan waa himanii. Otoo namichi suni jetteeni moromsiisuu baate fardi isaa bitamtu gaafa bitamte laallaa rakkoon qabu jedhee bitus gabbaa ta'e niitii isaa bulfateera jechuudha.
Dhoofsi waa hedduu of keessaa qaba. Egaa qophiin kun baay'ee namatti tola. Amma fuuldura kanarratti waarkariin kabarraa'e maal jedha? Waaqeffataa ta'uun of ta'uudha. Of ta'uun heera uumamaati. Of ta'uun heera uumamaati. Kana jechuun maalinni quncee muka tokko muka biraatti hin ta'a. Mukkeen baay'een as keessa hin jiran muka tokkorraa quncifnee tokkotti odoo keenya hin qabata hin qabatu. Kanaafi saayintistoota faranjiin akkas jette jenna malee sirna gadaatiin himuu bulan abboonni keenya haawwonni keenya wanti isaan mammaakan warri faranjii piroovarbii jedhan sani harka dhibbaan caala. Maal inni yoo sooressi hantuuta hoo nyaate qorichooma fi jedhanii hiyyeessi immoo yoo nyaate maal jedhanii dhabaa fi jedhanii. Kanaaf maal inni keenya wanni qabachuu dideef isa isinitti himu. Lafa yeroo gabaabaa keessatti wanni akkasii arguun baay'ee tokko natti dhaga'ama. Baay'ee na gammachiisa keessa koorra. Kana otoo waliin tuffatinne doktorotas qabnaa, piroofeesarotas qabnaa, injiinerotas qabnaa, qabeenyas qabnaa, hayyus qabna. Hunda hin qabnaa jedhan kunoo qabatamaan kaasbaanii dubbatan argitan moo arginu? Hamiidha? Hamii miti. Isaanillee hamtuu waaqirraa haa qabu. Fayyaa nuuf haa kennu. Ija qalbiirra nu hambisaa. Nuuf gocha. Fayyaa ta'a. Taan immoo Waaqayyo fuuldura yoo waliin nu tursiise walitti deebina. An ammoo waadaa asitti galu maal inni namni waan qabaniin gabaabaan hin jenneere wanni nu qabnu qabeenyi walii keenya nu wali jiruu fi waajjiraa jedhanii mire wanni dabar namni waggaa 100 jiraatu yoo darbe kuma ka jiraatu jira 100 ka jiraatu jira hin darbe hundu. Kanaaf wanni ani waadaa galu maal inni wanni tokko barsiisota kanneen wajjin wal baradhaa waadaa galeen akkaataa Waaqayyo na gargaareen barumsa kana baradheen itti fufaa. Kanaaf barsiisaa baay'ee isaa galateeffannaa jechuudha. Barsiisaan dursanii beeku waan